Hiyo mattee Oromoon bilisumte maa wanni nu barbaannu bilisummaa Oromootiimi. Mataa ol qabachuu Oromootiimiti wanni nu barbaannu. Kana caala maal goota ufii duroomaa kana ufii duroomaa kun hin ta'u. Dhiira yoo taate gadi bu'ii gara keessaatiin dalagi. Nawa keetii irratti dalagi, ollaa keetii irratti dalagi, walii dhachiisi. Meeshaa qabaadhu. Gaafa waa argaman bichaa kobilistooniin hin lolin dullaan fudhatiin. Namni ammootiin wal quba qaba, lafa jala wal quba qaba. Meeshaa hedduu qaba, gamtaa qaba. Ati gamtaa hin qabdu, meeshaa takka hin qabdu, shiggiree gaarii hin qabdu, billaa gaarii hin qabdu. Gaafa waa ka'an kobilistoonii buqqista. Gaafa ka'an barzaafii ammootiin cabsita. Maal kun hin barbaachisu? Awwalan naannawa kee eeggadhu. Walii dhachiisi. Naannawa keetitti humna walii ta'i. Waan ammootiin tokko qabu tokko maa dhiisi. Ebaluun bira waan akkanaatu jira jettee diina ofirratti taata. Boo'incha dhiisi hin boo'u, dhiirri hin boottu hin boo'in. Nutti hin boo'in bakka amma booda dhiirri hin boottu. Sitti gammaddee aduwwiin kaati boottu kana iyyuu. Haasawa bichaa ta'an, hansaraa ta'an, baay'annee ammootiin hansaraa ta'uun bu'aan qabu. Xiqqaannee firee qabaachuun bu'aa qabu. Har'a Oromoon barate meeshaa walii dhachiisuu dhiisi. Nama beekaa kee fooloo godhaan jirtu bar fooloo irra laayikiin gootu bar viidiyoo isa. Akkatti ilaaltee bira darbita. Fooloo ma godhuun dinni ati beekaa kee hayyuu kee meeqa meeqa jira sirriitti. Fooloon garaas nyaata harkaan tuytu. Waan biraa dhiisi fooloo diddee barate. Nama zuurii nama shuumee ammootiin harka tokko irratti dha'ee ganama nama shuumee saafaa nama buusuu barate. Harka isaa qabdee luka isaa qabdee barcuma irraa darbuu barate. Nama fooloo iyyuu diduu bar nama laayikii harkaan tuqan kana ammoo waan nyuu bara. Likki walitti oomne akkanatti dhugaa irratti gadi liqimsi. Hagana naa ulfaadhaa. Hayya akkam jirtu Oromoo koo nagaa jirtu. Nagama? Hayya ani xiqqoo dhaamsa xiqqoon qaba. Tokkoffaa Sheeka Roobee jecha dubbachaa ture irratti mootummaan surree isinitti uffisuu qabamoo kan jedhe irratti mootummaan surree nutti uwwisuu miti akka daraatti yookiin akka saraaletti surree qabnuyyuu nurraa baasee kan qullaa hambise mootummaadha. Minishaa mootummaati. Uummata keenya qullaatti hambisee har'a hamma halbeedhaan qalamnitti kan nurraan geessise minishaa jedhee mootummaan kan leenjisee jechuudha. Uummanni keenya yoo viidiyoo isaanii dhaggeeffattee raatte carqii maashishaa manaa hin qabnu yeroo jedhan hin dhageessa. Minishaa mootummaan leenjisetu uummata keenya qullaatti hambisee tarraa hamma halbeedhaan qalamnurra geenye. Amma nuti abaluu deeggartaa osoo hin taane Oromummaa keenyan dubbatachuu falmachuu. Gaallaan okkoo ereda'uu kan taphallee Oromoodha qalii jedhame bara. Paartii fedhe haa ta'u. Oromoodha jedhamne qalamne waan ta'eef jarri kun Oromoodha. Ijoollee uummanni darraa uummanni salaalee Oromoodha. Kallattiidhaan Oromoon iyyee nuuf birmachuu qaba. Amma uummanni kun maa rakkoo keessan himattanii jedhamanii dararamaa jiran laata ana darraa keessatti. Waan kana kallattii hundaan kan hordofaa turellee ana kaleessallee isinitti dubbadheen ture mana Muhammed Al-Jazeera irratti. Maqaa uummata keenyatiinis daldaalli garaagaraa banamaa jira jechuudha. Akkaawuntii faakii ta'e labsamaa jira. Mubaarak gara keessatti siifan erga. Nuti kan barbaannu akkaawuntii uummata keenya Mubaarak yookiin Muhammed Al-Jazeera namoota sinfilattan irratti akkaawuntii sinfilattan gaafa nuuf kennitan hawaasa keenya peejii qabnu feesbuuka qabnu maxxansine. Gaafa sin heeyyama nuuf kennitan irratti walii galtanii. Malee amma akkaawuntii garaagaraatu rabsamaa jira. Waan kanarratti illee viidiyoo tokko dalagi Mubaarak dirqama kee fayyadara. Maqaa uummata darraatiin uummata salaaleetiin akkaawuntii feekii ta'e banamaa jira. Hin beeknu nuti akkaawuntii nuti isinii kennine nuuf eeggaddaa jedhaate dhaamsa kana nuuf dabarsa. Nuti immoo uummanni darraa akka Oromummaa keenyaaf kan ajjeefamaa turre jechuudha waggaa 5. Har'a iccitiin kun gadi ba'e. Waaqni isaa jiraachisu karaa deemaan lubbuu isaa illee haadheeraatu dhugaa rabbi lubbuu isaa aarsa isaa kaffaleeti lukaan deemee uummata kana dhugaa isaa baase. Dhugaan aana darraa immoo parsantii 100 keessa parsantii 5tu bahe. Kallattii biyyattii aana darraa san keessa gandoota 40 keessa gandoota muraasa keessa deemee dhufe maaliif hin danda'u gandoota hunda keessa deemu. Minishaan amma ani dubbadhe tuni kallattiidhaan uummata keenya balbala irra teechate afaan qabsiisaa jirti. Kanaaf gandoota muraasa irraa deemee fidee dhufe. Rakkoon aana darraa kana caalu malee viidiyoon amma miidiyaa irra socho'aa jiru baay'ee uummata Oromootti dhagahameera. Garuu kan caalutu jira.
dubartii waggaa 8 irratti gochaa sukkaneessa kan godhame minishaa bitamtuudhaan maqaa waraanaa mootummaallee kan balleesse minishaadha. Nuti akka Oromootti amma dubbatachuu hin qabnu. Oromoodha jedhamnee ajjeefamaa jirra. Oromoon nuuf haa birmatu, nuuf sagalee haa ta'u gadi bahee. Xiqqoo salaaleyyuu wayya uummanni darraa ani dalattuu ganda saniiti. Kallattiidhaan waan amma iccitii amma beekana kallattiidhaan nan beeka akkatti bahellee akkatti waan san hojjannellee jechuudha. Rakkoo biyya keenya sirriitti nan beeka. Garuu kan akka darraa dararame hin jiru. Uummanni sun yoo dubbate ni hidhama ni ajjeefama. Rakkoo keenya nuti as teenya biyya alaa teenya gaafa dubbanne maatii keenya jaarsa keenya daa'ima keenya irratti tarkaanfii fudhatamaa bahe. Maaliif kana ta'e caasaa mootummaa keessa jira kan nufi ciisisaa jiru jechuudha. Yedarraas Mallash Komitee jedhamee bara dheeraadhaaf haga federaalatti xalayaa galchanii darraa tana lafa Oromoo tana lafa Amaaratti kunna jedhanii jechuudha. Kallattii hedduudhaan diinagdeedhaanis nu caalu jarra jechuudha. Godina yoo deemte isaantu bulcha. Aanaa yoo deemte isaantu bulcha. Oromoon as yoo iyyate jalaan qaban. Kana rakkoon keenya harka wa'aa jalaatiin har'a uummanni keenya qullaatti hafe. Miidiyaa keessa amma haadhifa abbaan keenya socho'u kana keessa nadhamattanu abbaan qaba yoon jedhe. Kanaaf akka Oromootti ajjeefamne paartii kana mootummaata kana nu godhee kanata akkana nu godhee osoo hin taane Oromummaadhaaf ajjeefamaa jiran jarri kun jettanii kaatanii nuufiyyuu dhaamsidhanii qabu kanu akkaawuntii barbaachisumu Mubaarak Muhammad Al-Jazeera Makkii Faasee irratti marii haddaati kana kan uummata salaalee gargaaru kinoo kana jedhaati ifa nuuf godhaa peejii qabnuun maxxanfannee hawaasa keenya beeksisnee gargaarra. Gargaarsa gochuun duras immoo uummata kun akka daandiin banamuuf daandiin hidhabuu abootee gara darraa geessu waggaa 4 cufamee jira. Daandiin kun dursa nuuf haa banamu. Uummata keenya rakkate kan uummata keenya beela'e kana gargaaruu deemu hawwina waan ta'eef dhimma daandii kanarratti namoonni cuftan sun banaayii jedhaani. Ni beekan eenyu akka cufes ni beekna nuti. Waggaa 3 waggaa 2 eenyu akka cufe waggaa 2 kana eenyu akka cufe ni beekna. Iyyaati daandiin kun nuuf haa banamu karaa nagaatiin uummanni keenya gargaaramuu danda'a. Hamma nageenyi hin jiraannetti gandatti san deemtanii aana darraa deemtanii sumanii takka geessuu hin dandeessan. Gaafa asii waa tokko fe'amee Finfinnee irra gara Salaaleetti deeme namni si gaafatu hin jiru gandatti san seerri hin jiru. Rasaasan gommaa dhahaniitti isinillee si fidani. Konkolaataa 100 meeqa? Konkolaataa 25 konkolaataa 4 guyyaa irra gaafa achirraan konkolaachisu wareeggamaa jiran uummanni jechuudha. Kanatti ilmi Oromoo tokko akka deemee uummata kana gargaarus ni eeyyamu. Uummata kana dura nageenya qabu daandiin akka banamu iyyaati akkaawuntii banaati uummanni keenya haa gargaaramu. Dhaamsidhaan qabu kanuma Oromummaadhaan ajjeefamne Oromoodha jedhu kun Oromummaadhaaf ajjeefamaa jirani birmannaa taasisaa fi jedhaatee dubbadda. Kutaaf amantaan osoo hin taane kanaaf yaadi kiyyaanuma galatooma. Mubarak Abdi Mubarak keessa deemee warqee mootii qabatee jira nama wajjin haasa'atee hojii bilbilaan na jechitti jette Adi buna nyaataadha. Akkuma akkam jirtu dhaguma. nagaadha. jira nagaa alhamdulillah. Mee tokkuma takka dubbadhu mee dhaggeeffadhaan. Dubbaddu kun mana rafiitiiti miti manatti yaada wal geeddaranudha. Obboleettiin kan keenya warri karaa cufee jirtanillee banaa uummanni kan keenya haa gargaaramu jette ergaansi. Warrillee paartii sana deeggara paartii kana deeggarreettan paartii wayituu dhiisaati akka Oromummaatti yaadni siinaa ta'ee jira. Akka Oromummaatti wal bira dhaabbanne malee warri paartii kana jedhu wayitti nuun qabu dhugaa seentin hima. Bu'aa tokkotti nuun qabu. Hadhas taanaan boris taanaan. Annaa kanaafuu yaadni si dhibba keessaa dhibba baay'ee itti gammadee. Amma maaltu tokkuma maaltu deemaa dha beektaa miidiyaa kanarratti
lollichi kun ammallee dhaabanne kaleessa moo maaltu mana wajjiniin jaarsoliin kun haadholiin kun baay'ee gubate jedhanii odeeffannoo wayinaa ergaa jiranii an dhaabbateeran si'aa tureeyyuu suma kaleessaa jechuudha edaa manaa fi qabeenya fi nama baqachuu hin dandeenye walitti mana baay'ee gubanii jedhaaran garuu ammaa fi qaama gube kana addan baafannee nama hordofaa miidiyaa kanarratti immoo wanni deemaa jiru amma waa'ee eenyuuti ummanni Salaalee amma yeroo ammaa kanatti kan inni rakkachaa jiru gariin buqqa'ee jira kan buqqa'e kun nyaata barbaada dhugaatii barbaada dafee akka dhugaatii fi uffanni ittiin bulamu yeroon kun uffata malee ka jiraachuu hin danda'amu kunoo carqii tokko uffata tokko fudhannee hin baanee jechaa jiran ummata kana akka hin gargaaramneef omti jarri jalqabanii jiran maaliifi amma gargaarsatti osoo hin deemne gumaa baafannaa jedhaa jiran gumaan bahu kuni gumaan Oromoon ummata Salaalee irra ga'ee gumaa jedhamoo durumaan gumaa baasaa jira kan ummata Wallaggaas duraan yeroo mormi nama lamaa citu namni waa'ee gumaa dubbatan jiru ammas immoo kunoo kan Salaalee illee ammas sadaffaa guutee jiru jechuudha mormi nama kan citaa jiru kun kanaafuu warri amma gargaarsatti jiran kun warri amma gargaarsa guuruudhaa fi lafa dhiitaa jiran kun waa keessaa butachuu fi malee warra rakkina uummataa bira dhaabbatu miti jedhanii oduu afarsaa jiran. Ani gaba kootiin akkin jedhe uummata kanaani uummata amma buqqa'ee daandiirra jiru kanaaf yookaan bosona keessa jiru kanaaf gargaarsa biraan geessisnee kaanee karaanis akka mootummaan illee kaleessa akkuma agartanii biiroon Oromiyaa ergaalee adda addaa kaasaa akka federaalaatti illee ergaan dabarfamee ni jira jechuudha miidiyaa jala gara lammaniin jechuudha kan Oromiyaas kan federaalaas waan jedhanii qaban karaan hin banamaa akka karaan nyaataaf dhugaatiin akka Salaalee fi uummata darraa bira ga'u mootummaan karaa banaa jira waraanallee ergaa jira ummata kana gargaarree kaanee gumaa isin jettan kanatti dabarrammoo amma kallattumaan ummanni kun akka gargaaramuudha kan naagalaan jirre amma kanarratti maali maqaa eenyu dubbadhumee ati shawa akkaawuntii waa'ee akkaawuntii minaamin illee dubbachaa turte sila garuu waan hawaasni fi miidiyaa irratti jedhullee dhagaa jirta garuu May ko yabba ka ng gatsilala. Ay, may chikabat. Ayye wali ya dubbadhu miyati waa'ee akkaawuntii fa'aa dubbachuu turte sila dubbadhu mee naan galle yaannati jechaa turte. Hayyee irraan sii deebi'a. Ndenno Waa'ee akkaawuntii maqaa uummata Salaalee darraatini faakii garaagaraa badanii qofni uummata Salaalee gargaara jedhanii akkaawuntii lama moo sadii nu gaheera. Waan kanarratti mana kottu waa'ee gargaarsaa naaseenaa. Waa'ee gargaarsaa waan miidiyaa irraa jedhamaa jiruudha amma waan jedhaa waa'ee gargaarsaa miti. Maqaa uummataatiin maqaa uummata Salaaleetiin akkaawuntii garaagaraa banamaa jira namoota kanarratti tarkaanfiin fudhatamu yookiin itti himuudha. Akkaawuntii warra akkaawuntiin labsaa jiru kana keessan sinifan erga. Maqaa guutuu akkaawuntii waliin jechuudha. Maqaa uummata Salaalee darraa gargaara jedhanii jechuudha. Uummata Salaalee darraa kan gargaaruuf qophaa'uuf kan jirru warra yoo simbira arganedha yaani anuma akkuma kalee galgala dubbatame mana Muhammed irratti. Eenyutu eeyyamee fi akkaawuntii warra Salaalee darraatiif jedhee eenyutu isaaf eeyyame warri amma maxxansaa jiran kun akkaawuntii. Jala kamii eenyuun ni jala kamii jalli? Obboleetti. Manuma nama dhuunfatti dhugaa. Eenyuun nuti maqaa saaxilaa. Sifan erga keessa. Maali jedhu obboleettii koo
Sodaa isa akkanaatu iyyuu wallu ajjeesaa jira. Bakki irraa qabde yoo ta'e Nam tokko maqaan yaadannoo jedha. Dhugumaa boleetti. Iyyee dhugaadha. Yaadannoon fida wayyaa. No. Iyyee sinii kan barreessa fa'aa akkaawuntichaa. Na waama. Haa? qoy bareeda ta'eera na waama dheeraa obboleettii koo. Na waamaan jedhe. Akkamitti yaadannoon qophaasa akkaawuntii isaa kennee. Yaadannoo. Kanaafuu Oromoon amma waa'ee gargaarsaa hin jammarre barsilaafuu. Koofsicha qabaddu siifan hima. Akkaawunticha moo? Eessaan kennamaa jira? Qoy itti dawwalame Mubaarak. Gadi galteetti ilaalcha gadi galte. Yaadannoo kottu kasii godhatu ijoollee si barbaaddi. Yes. Yaadannoon akkaawuntii ni kennee moo? Yaadannoo yoo dhufte tokko barreeffadhu. Yaadannoo yoo dhufte tokko barreeffadhu. Yaadannoo yoo dhufte tokko barreeffadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sih, mantap. Mayung we. Welcome kottu. Magana galti. Yaadannoo kam jirta? Hello. Yaadannoo kam jirta? Oh, jira mu beekam. Nagaa alhamdulillah. Yaadannoo beekam miidiyaan irratti namni maqaa namaa xureessuu barbaada. Ani immoo iyyuu waa'ee gargaarsa uummata salaalee mana kottan gargaaraa hin jenne agargaarru yeroo gargaarru immoo warri biyya keessa jirru qaamaan geessinan jedhee warri immoo biyya dhaartan karaa barbaadan hin gargaarachuu dandeessu hin jedhe badaan mana kotti sagantaas hin qabne akkaawuntiin namaafis ergaafis jiru hin jiru numaayyuu yoo gargaartani warri gargaaruu barbaadan karaa waldaa tolootumaa salaaleetiin gargaaraan jedhe amma ijoollee asirra dhuftee akkaawuntii maqaa uummata salaaleetiin kennamaa jira. Akkaawuntichi immoo maqaa yaadannooti jennaanii yaadannoo nan beekaa isinii gawwaamaan jedheni. Mube nuti akkaawuntiin maqaa keenya hin banne tokko iyyuu hin jiru. Akkaawuntiin maqaa keenya hin banne nuti hin jiru. Akkaawuntiin banamee laatame akkaawuntii waldaa tola ooltummaa ijoollee salaaleeti jechuudha. Akkaawuntii waldaa ijoollee tola ooltummaa salaalee namoota alarraa jechuudha. Namoota alarraa fakkeenyaaf yoo si ta'e yoo tokkummaa ta'e yoo nama biraa ta'e ala taa'anii akkaawuntii sana akka ordofaniif xalayaan baankitti barreeffamee baankii irraa maallaqni akka ordofamu xalayaa barreessee jechuudha. Pirezidaantii waldichaa yookaan fi salaaltichi jechuudha. Salaaltichi dhufee ibsa isinii kennuu danda'a. Akkaawuntiin maqaa kun banames dachee kanarra jiru. Akkaawuntiin kun maqaa nyootiin jira kuma tokko. Maqaa waldaa tola ooltummaa ijoollee salaaleetiin jira. Amma cheekgootee amma bilbiltee cheekgochuu dandeessa amma too gastii kanarra jirru. Duwwaa akkaawuntiin kun kan waldaa isan duraan irratti gargaarsee yaadannoo. Waldaa tola ooltota ijoollee salaalee. Akkaawuntichi suma dhuguma. Akkaawuntiin kun akkaawuntii duraan ani irratti gargaarsee. Amma sirra teessee mana baankii ammuma sirra teessee
Ammuma check gochuun hin danda'ama jechuudha. Ammuma asirra teessee. Akkaawuntii maqaa yaadannoo jedhu jedhani. Garuu immoo kuni sirrii salaalee baggoo adiraagootiin jedhu kuni akkaawuntiitti naqannaan akka itti baasee kuni kan intinaati kan uummata salaalee kan uummanni salaalee itti gargaaramaa ture dha. Ilaala. Akkaawuntiin nuti maqaa keenya hin bananne gonkumayyuu. Kan amma yaadannoo jette obboleetti eenyuun kofii dubbadhu. Kofii dubbadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaadannoo miti qabadhu. Akkam nagaa jirtu? Nagaa jira alhamdulillah. Ayyee dursa yaaduma xiqqoon dabarfadha. Illee dhalataa aanaa saniiti waan ta'eefi. No yaadannoo kan jedhu. Okay. Mubee naaf obsi gaa. Naaf obsi. Itti si deemaan jira bara. Gaaffii kee wadheera naaf obsi xiqqoo. Ayyee. Kan sheerii godhe yaadannoo akka ta'e sitti mee sababii saniin fidde maqaan irra hin jiru akkaawuntii qofa sheerii godhame si galee? Naa hubattee? Sababii saniitiin halkan irraa miidiyaa iddoo baay'eetti argee akkaawuntii kana waan kana immoo akka nama tokkootti akka dhalataa aanaa saniitti wanni kun akka hubatamu waan hin barbaadee fi maqaa kan hin kaasee inni waan sheerii godhee fi maqaan isaa ammallee sirrii ismatu sheerii godhe maqaan yaadannoo jedhee jechuudha si galee. Akkasanii itti dabalataan kana qofaa miti kabiraallee yoo jiraate ijoolleen aanaa sanii keessattuu ijoolleen darraadha ummata kanaan haadholii keenya akkanatti rakkachaa jiran kanaan sababii isaaniitiin idillii takkallee maan ta'in akka ittiin daldalamu hin barbaannu waan ta'eef gargaarsi yoo kan gargaaramu ta'e kanas bal'isime mubaarak bal'isi kunis banamee jira. Nufida wala kan barbaada maaliif sagalee ta'aa jirra waan ta'eef ani maqaa keenya maqaa kootiin keessattuu wanni tokko fuudhamuun barbaadu innis keessa jira jedhamuun barbaadu mootii ani waa'ee gargaarsa ilaalle akkaawuntiidha kunis akkaawuntiidha uummata salaalee darraa jedhaniiti kan banamee maxxanfamaa jiru. Gastii nama wayii irratti nama naaf erge garuu maqaa gara gubbaatiin hin arganne. Mubee. Tokko sajjalatti barreeffamaa jira mubee. Maaliifan sagalee ta'aa ga'an? Erga kas ta'e bor'aanis keessa yoo birriin nyaatame keessa jiranis gaafa kana jedhama nama mana kolfee galee bahuun beeku booddee an maqaan na baduun barbaadu sagalee ta'eera akkaawuntii koomiidee tokko dhuma dhibba akka nuuf obsaa rakkoo miti kunoo kuni amma. Mubee qulqulleeffattee. Kan waldaa talooltummaa salaalee ta'uu qulqulleeffadheera. Waldaa kunoo namni maqaa yaadannootiin baname yoo jiraate akkaawuntiin maqaa yaadannootiin banamee kenname yoo jiraate uummata amma kana nama situ kenneef malee kan keetiin baname jenneen mataa kootiin garuu si barreessu. Gara malee walumaan turre beeta yaadannoo hundi. Walaa dhaggeeffannu. Waldaan kuni waldaa jalqaba ammallee xalayaa barreessee qaamolee achi deemaniif akka isaan nagaan achi ga'aniif uummata achi wajjin communication godhee bulchiinsa nageenya achi wajjin raawwachaa jiru sababa ta'eef yaadannoo komiin ka'eera. Uummanni salaalee gargaarsa sagalee barbaadaa kan jedhu jira. Yaadannoo hojjetamaa jira waliin sagalee ta'a turre natti dhimne isin akka akkaawuntii kennaa artan natti dhimne. Alta kana dhaggeeffadhamu yaadannoo rafin gaafi deebisa. Xalayaa barreessineerraa jedha beeta bulchiinsaaf nageenya ana darraatti xalayaa barreessineerraa jette beeta kan uummata keenya qalchiise bulchiinsaaf nageenya ana darraa akka ta'e bal'aatanii. Bulchiinsaaf nageenya ana darraa hiriira baasaa jira irra uummanni keenya maal gargaarama? Nuni egaa gaafa jedhee hiriira baasaa jira. Tolooltummaan salaale sun gaafa uummanni keenya dhumuyeessa ture har'a uummanni qalamee raawwatee erga waan fedhe ta'ee raawwatee sababa garee kanaatiin waldaa Macaaf Tuulamaa kan jedhu ufaan dhufaa jira. Nuyi kan barbaannu kan salaaltichi amma gaggeessaa jiru jechuudha. Hoogganaa aanaa saniitiin kan wallaaqe jechuudha. Nuyi deeggarsa kan barbaannu kan siyaasarra bilisa ta'e. Warroota siyaasarra bilisa ta'e alaga karaa deema fa'a raayyaa abbaa Mancaa fa'a deeggarsi kun karaa saniin akka nu deemu barbaanna malee waa'ee salaatichi jedheedhaaf yaadannoon jedheedhaaf xalayaa barreessineerra jedhe bare aanaa darraatiif. Aanaa darraa kan uummata keenya fichisiise bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa Gabayyoo Abtee kan jedhamu itti gaafatamaa biiroo nageenya aanaa darraa Gabayyoo Labbaachoo kan jedhamu isaaniif xalayaan kun kan barraa'e kan uummata keenya fichisiise isaan akkamitti waan kun ta'ame siyaasarraa
bilisa nama ta'e abbaan barbaade waan barbaade jechuu dandeechani. Kunoo sababa rakkoo uummata garaatiin deeggaramti godhamu jiru kana. Kan barbaannu uummanni keenya dhuguma beelaheera waan biraa ta'eera. Garuu uummanni kun immoo qe'eetti nu galchaa jedhe malee karaa irratti beekuun nyaata nu kennaa hin jedhe. Qe'eetti nu galchaa jedhe. Kan qe'ee nu buqqise immoo isinis agartaniittu hundi ni beektan jechuudha. Deeggarsi kun yoo kan gaggeeffamu yoo ta'e jechuudha. Kan siyaasa bilisa ta'e kan mootummaa harka keessaa qabaanne jechuudha. Kan kaabileen harka keessan qaban kaabileen godinaas ta'e kaabileen oromiyaas ta'e kaabileen aanaa darraas ta'e jechuudha. Kan harka keessan qabaanne kan adeemaa kanneen akka raayyaa abbaa mancaa warroota bebbeekamaa amantummaa qaban waan akkasii ta'e waan hin deemamneen maqaa darraatiin deeggarsi tokko akka walitti hin qabamne. Ani uummata darraa bakka bu'ee osoo hin ta'in akka kiyyaati jechuudha kan hin dubbachaa jiru. Kanaaf kanuma ani fudhadheera. Galatoomii dharraa nu illee kanuma dubbatuuf hin ture illee yaaduma kiyyaarraa dubbattee ati kana masa kare waliin kaatuletti jalqabtan yaadannoo mana buleessa keenya sagalee kara Akkaawuntii isaa kana akkaawuntii inni maxxanse kana anatu ergeef. Sagalee kamiyyuu ammaan booda mubee galgala kan nuti dubbannes kana nuti dhimma tokkoyyuu dhimma gargaarsaa keessaa harka hin qabnu gargaarsisuullee dhimma hin qabnu kanaan booda. Afaan rukuttaan ka'e ani sirii wajjin rukutamatii galee. Gargaarsisuu keessayyuu dhimma hin qabnu isin jedhe kanaan booda. Sagalee ta'uu mitiitii gargaarsisuu keessaa dhimma hin qabnu. yoo akkas taate gargaarsuu dhiisuutu irra bareeda. Nuti ijoolleen aana saniidha erga ajjeefamuu qabne waggaa lama guutuudha waan ta'eef amma immoo waya boleessu. As waa'ee keetti na dubbataa waa'ee kootti na dubbatadha. Yaadannoo kaleessa dubbanneerra an dubbadheera. Karaa barsiisuu dursa moo gargaarsa dursaa ka jedhu dubbannee turre. An guutummaan guututti quban qabu. Isin akkaawuntii tola waltummaa kennaa jirtu tokko fa'aa maqaa akkaawuntii waldaa salaalee waldaa tola waltummaa salaalee illee maqaa badhaadhaa kanatti. Kanaaf na jalaa jarjartanii utuu natti himtanii tunaan mari'attanii tunaan bilbiltanii wallaahi hin kennisan tuutanii. Ummanni karaa barbaadeen of gargaarsu. Sini galee karaa barbaadeen ummanni of gargaarsu malee anatu si beekaa fakkaate. Amma gaa kun ummanni gadi ba'ee gadi bu'ee jira Mubaarak yaadannoon ol deebisiin malee asin jiru lafa dhufe. Jiran siyaara bamiira keessan gadi beektaa waan akkasii maqaa nama nyaata waliin sagalee ta'a turre yaadannoo hin gargaartan na jalaa jarjartan tunatti himtanii jalaa ofii itti walii galaa ofii keessaan ba'a. Amma አዋይ ጋርሳ ሙባሪክ አንድ ዘመድክ ሰላም አለይኩም በእናት አንድ ዘመድክ ይሄው ተስፋዬ ይባላል። ይሄውና እኔ ላይፍ ላይ ነው ያለሁት እና ይሄው እሱ እዚህ ጋር ነው። በጣም የሚወድ የትግራይ ልጅ ነው እና ይሄው እየሰማክ ነው። እባክህ ሊያገኝክ ይፈልጋል። ተስፋዬ ይላል ፕሮፋይሉ የማርያም ፕሮፋይል ነው። ረቢ ጀሊገልችኒ በእናት ማሊስ አናግረው በዳስ ጃለታው ወላሂ ሰልክ ማሲ ጀለኩኖ ትላ ማል በርባዴቱ ገርጋሳ በርባዴቱ ዋይ ገርጋሳ ማሊ ማላ ሰፍታት ኩኖ ሲደጋ ጅራ ምንምቱ ኡመኒ አን ጀለስ ደማ ገረኩማ ታማጅራ ዋሚን ማተማ ጀገጋው ዋሚን ጥራውሽ ና ሄድና አንድ ቁጥር ጻፍለት ወይና እኔ ሳልወጣ ናንተ ተስፋዬ ውጣን የሳ አካውንት ሸር አድርግልኝ ምናልባት ሙባሪክ ይላል ሙባሪክ ደቃ አበይቲ ወለማ ገለቲ ኢላ ኡመኒ ሰላሌ ደገፈዳ ኡመኒ ደራ ደገፈዳ አካ ሙባረክቲ የሮ ገርጋርሲ በርባች ስቲ እስኒ ወሊን ጅራ አካ ሙባረክቲ ላ አካ ኡመታቲ ሚቲ እስኒ ወሊን ጅራ ኡመታ ኮቲ ሐዋሳ ኮቲ ከለሰስ ወሊን ቱሬ እስኒ ወሊን ጅራ ከናነች ካውንቲ ከነሜ mbekon waya county gargarsa barbadu wani sim barbadan wan amma an kalesas gargarsa goda fi jede miti kanan county ki yadabe mata mo kana wajin wodin tagata county ki yadabe malu buki yadabun tayin sagale sini fanta wani sim barbadan karada kara kan sini banamu sagale sini fanta kanu mala wa braunta sini gorin juru gafa murakatani gargarsa sim barbadse
qaamaan dhufayu dhume kanaachoon si mubaarik irra barbaadan jira yaadu sagalee isinii ta'uudha sagalee isinii ta'an jira amma sagalee isinii ta'a waa'ee gargaarsaa immoo isinumti gaafa isin barbaadan ni itti gala malee ani gargaarsuu hin danda'u abbaa fedhe otee gargaarsuu kottuu mana kottii gargaarsaa hin jedhu mana isin barattan dhufe malee mana banadhee kottaa salaalee gargaaraa hin jedhu abbaa fedhe maan ta'e kanaan irra eegina garuu immoo bakka isin gargaaramtanutti nan dhufaa koppiliinkii nan gochiisa sheerii nan gochiisa gastiirra nan ta'a akka isin gargaaramtanuuf viidiyoo nan waraabaa waa hundaan isin wajjin jira manni kun hin qalame sagalee barbaada akkasumatti fakkaata gaana wannan godhaa jirus kanuma malee gargaaraan jenne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwe jaran gaba. Dubar. Anu waan guddoo jechuun barbaadu waanuma gargaarsaa hamma dubbachaa jettan kanarratti yaada tokkoof lama qaba. Akka nama biyya namaa jirutti yeroo gargaarsi isaan barbaachisetti bira dhaabbachuudhaaf qophiidha. Ammoo amma isaa kanatti yeroo qaamni mootummaadhaa waan kana keessa galee laaqaa jiru kanatti uummata kana gargaaruun ulfaataadha. Kana nama tokkotti gaafa immoo qaamni walabaa akka mucaarreef jiru raayyaa abbaa mancaafaan warri siyaasaa kanarraa walabaa dhufee uummanni kun haa gargaaramu nuun jee isinii wajjin jirra. Waan saniin alaa immoo namni osoo gamaa gamanaa mootummaa qaamni uummata kana laaqaa jiru የሚለው እኔ እመጣለሁ አስገባኝ የኢየሱስ ፕሮፋይል ያለው ነው። እሺ ሳበኛ አለ ከአማርኛ የጻፈው የማርያም ነው ኢየሱስ waan san ta'eef haga qaamni nagaa hagartee dhiiga kanarraa qulqulluudhaan dhufutti qaama mootummaatiin wajjin akka wanti warra mootummaatiin wajjin walitti laaqamtuudha kanarratti namni uummata kana gargaaru akka fayyatti rakkoo qabanatti fakkaata. Waan san ta'eef akka nama tokkotti gaafa gargaarsi isaan barbaachisan jettan isinii wajjin jira. Wama gargaarsa mana kanattaa soo dhiiftanii wama gargaarsa jedhamu mana kanattaa soo dhiiftanii kaleessas hin jenne deengaddas hin jenne ani waa'ee gargaarsaa dhaabaati uummata salaaleeti akkamitti karaan banamuu fi danda'a. Gumaan uummata qalamee mootummaan hin baasamoo nu hin baasu yoo mootummaan hin baafne makka uummataatti akkamitti gumaa keenya baafanna. That's all. Wannummaan barbaachisu amma isa kana akkamitti ijaa kafalannaa akkamitti haalota na baannaadha malee amma waan kaleessa dalagame har'aan tana akkaawuntii banneeti gargaarsa guurrachuun bardaas feerii naangaloon akka mataa fayyadu. Eegalame jedhanii akkaawuntii kee kennamoo eegaleeraa jennaan rifadheen wallaahi. Akkaawuntiin kennamuu baatu garuu ammatti nama barbaachisu gargaarsi akkamitti ijaa tana kafalannaa akkamitti irraa baafannaa akkamitti uummata kana nagaa keenya akkamitti kabachiifanna irratti walii galuu danda'u qabna malee amma gargaarsi haadhumanii duraa dhumutti jiranii. Ajjeesaa jiru mootummaa barbaade mootummaan deemee gargaaru. Agar mau coba pada Ulfa tu kalau tu ni, no ada macam ni. Yes. No, I didn't. ሰላም ተስፋዬ ሰላም ወንድማሽ እንዴት ናችሁ? ሰላም እንዴት ነህ? ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ደቃበይቲ እኔ ትልቅ ችግር አለ ወንድም የቻላችሁ እንድታግዙኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ችግሬ ደግሞ 8 ዓመት ሙሉ ከፈርናሽ አልነሳም። በሰው ነው የሚገላበጠው። ቀን እንደዚህ ሆኜ በጀርባ ተንቾላለሁ፣ ሌሊት ደግሞ በሆድ ተገልጬ እረፍት ወስዳለሁ። ለ8 ዓመት እንደዚህ ሆኜ ነው የኖርኩት። እንደዚህ የሆንኩበት ምክንያት ደግሞ በመኪና አደጋ ነው። ከነ ቤተሰቦቼ ሙሉ ጉዞ ያደረግን ወደ ሰርግ አደጋ አጋጥሞን ነው። ያው በአደጋው ቤተሰብ አጥቻለሁ። አባቴና እህቴ ለጊዜው አጥቻ ሞተብኛል። ሁለት እህቴ ደግሞ አንዷ እጇ ተሰብራ አንዷ ደግሞ እግሯ ተሰብራ እነሱ ደህና ናቸው። በአበሻ ሕክምና ታክሞ ደህና ናቸው። እኔ ግን የአንድ የወገብ ስብራት ነው ያጋጠመኝ። በጣም ከቢር ጉዳት ነው የደረሰብኝ። ሶሪ እኔ ምንም ፈጣሪ ማለት አውቃለሁ። ባለፈው ዘድ ቤት 3000 ብር ነው 5000 ብር አስገብቼልሃለሁ ካስታወስክ። ዘድ ቤት መጥቼ እንድትረዳ ተናግሬያለሁ፣ ረድቼያለሁ።
ግን ደግሞ የትግራይ ካሁን በፊት የትግራይ ህዝብ አይደለም የትግራይ የኦሮሞን ራሱ ቤቴ ላይ ያላደርግም። ለምን ታውቃለህ?